Samu. Wayye shi amma akus furdada qoy mees wayu bareen baando amma furdada wayye Sagale rakkoo qab sagaleen hin bareeda. Oo jetti laa samuu laa jedhee. Oo jetti baraadha jedhee barbaada. Maaliif maraatti sila na waamte miti maaliif maraataa jirta taraa eeggadhu. Astaghfirullah laa. Maa hin barannaa bara inni bara amma maa jetta kan beektuu malee keenya hin beeku beektu. Iseen immoo wayye yeroo maqaa hayaatii kana waamuun natti tola waan isaan beeku suma dhugaa dubbachuuf. Hin bareedallee. Maashaallah. Lalaami. Eega. Salaamu alaikum. Jirtaa akkamii? Nagaa akkamii jaarsa biiftuu akkamii? Soddaadhiin kaa. Sodda lamaan kana keessaa kan feete maratadhu anatu ni kaasii godha. Abboo lachuun beeka malee. Walitti dhiyeenya qabdu lachuutiinuu. Yaa tana bataam itti na jaallattii bataam jaalladhaan ture hayaatii. Walirraa fagoo jirraa wal arguu hin dandeenye bakka jechuun bataam itti laffee ture. Isi samuudhaanoo. Hin beeku samuu akkam argaa beeka malee hin beeku. La ilaha illallah. Samuun bar bilillee dhawtu jenne soban ta'u. Egaa hayaatii wal argachuu hin dandeenye jettee mee samuu laali tarii walitti dhiyaatu ta'uu danda'a. Isii asii illee qabdii isii tuffaa jetti warra raba. Yaa. Qoy. Samuu akkuma jirtu kana jirta moo? Akkam jirta? Akkuma amma jirtu kana jirta moo akkam jirteedha? Afaan jaalalaan beekanu bar. Ida'amteettaa yookaan jaallataa jirta moo singiliidhaa jechuu isaati. Maal jedhu? Haajina saadamu Akka nama jiru maal sitti fakkaate amma yeroo amma jirtu kana moo akkam jirtaa siin jedhee sii galee sitti mee jiraar qorataa? Akka hamma jiru kana akkamitti jira yeroo ilaalu? Akkam I don't know hin beeku hasan si beeka. Mee harka kee akkana godhi. Quba kee akkas goggodhi. La ilaha waatti jirti gaa sodda. Maan qarallee bari hin barbaadu dheerisi tanayyuu hin dhiise si hin barbaadu dheera waluma. Qoy adda baafanname al tokko samuun nama sitti kaa'ate moo amartii ofii Walaa si barbaadan jenneen akkanumatti silaalee naan taane. Galatoom. Dhugaa rabbii nama biratti barbaadamuu mushkilaadhaa beektanii? Hayaatii walitti dhufeenya xiqqoo wayii qabdu aarsuu fi miti. Hin bootee amma eegi xiqqoo itteen naan. Jaartii keessa dhugaatii bari. Hin bo'aarti bara. Bukattee bo'aarti bara. Hin boo'ini kootu hayaatu kootu. La hayaatii ashkoromamuudha jedheeti mee inni sin barbaadu jedhe qorata siif hin gallee. Anaan akkana jibbee taane hin beekan. Dhugaa rabbii ammayyuu hayaatii barbaada iseetu karaatti cuftee malee sin barbaadu osoo hin taane immoo akka kanatti hin argattaa hin kenninu kaa. Oo qorataa eessa jirtaati? Ani isi lamaan isaanii bukkeen jira bara. Bukkee jechuun bakka biraatti waa biraati. Lamaan isaanii biyya lamaan isaan jiran. Lamaan isaanii bukkee jechuun barmaa maal jechuun sila bukkee. Naagalee bukkee jechuun amma akka loqodaa arsiifaatti nama waa lama qabu jechuun natti fakkaata nama. Nama dhalchine jechuudha bukkee jechuudha kan biraatitti. Wallaahi billaahi bukkee jechuun nama dhalchuu hin dandeenye. Yaa Allah. Akka naannoo keenyatti immoo bukkee jechuun bira yookaan immoo isaan bira jechuudha. Ambara bukkee ani isaan lamaan
Bukkee jira. Akka Cinaa jedhama afaan Oromootiin. Tokko yaa. Cinaa jechuun qixxee jechuudha bara. Cinaa jechuunis bakka biraatti. Yaa amma fakkeenyaaf Cinaa, akka cinaa. bara keessaniitti akka saba akka biyya keessaniitti bashoo maal jedhamti? Adurree. Adureedha. Nu biratti dammoo bashoo hin jennuun nu akka Harargeetti illee bashoo nu biratti bashoo jechuun tamboo jechuudha. Nuyyuun jennaa bar nuyyuun jennaa bar. Isii xiqqoo Ani jedha yaa amma nu biratti waan biraati waan salaati nu biratti. Waan salaati nu biratti bashoo jechuun maamila uraa jechuudha. maa inni ree? Amma nu gaafa aannan fa'i kennuufi jennee ani ilma baadiyyaati. Gaafa isaan ilmamee aannan kennuu jenne bashoo jennee waamna. Bashoo jechuun immoo waan qaama saalaa dubartii irra jiru jechuudha. Maamila uraa. Wallahi. Dhugaadha isinis bashoo ta'uu dandeessi. Okay. Waan gaariidha. Iji amma fakkeenyaaf. Nu biratti. Wallahi inni kababar. Inni kababar. Hindi? Nu Tabakura. Maqaa gaariidha. Wallahi maqichinaa ta'eera. Maqichinaa ta'eera. Wayye. Yaa siidee jira. Yaa siidee jira. Lekinoo amma fakkeenyaaf isin. Nu biratti qurxii jennaan. Qurxii maali isin biratti? Qurxii jechuun nu biratti foon. Foon dheedhiidha. Foon diimaa jedhamu. Foon dheedhii jechuun foon diimaa jechuun foon dheedhiidha. Biyya keessanitti maal jedhama? Qurxii jechuun maal jechuudha? Nuti qurxiin foon dheedhiidha. Foon dheedhii jechuun foon horii dheedhii. Qurxii jechuun kan nyaatamu. Hayyee akka aadaa jimmaatitti baalli bunaa maal jedhama? Baala bunaa. No, qola bunaa. Qola bunaa. Baala bunaa. Qola bunaa jedhanii Baalli ni bunaa baala bunaa. qola bunaa irraa buusan akka afaan baaleetitti yookaan immoo akka afaan arusiititti maal jedhama? Quxii jedhama. Akka afaan jimmaatitti immoo waan biraatu nama quxii jennaan quxii. Garuu akka afaan jimmaatitti Ni soba akka mootii dhuguma. yaa Hayaatii kira walla dhagaa barreessaa fi deema. Kun soba. Akka afaan jimmaatitti Inni lakinoo qabataadha wallaahi. Maal akka isaan afaan Oromoo kun jijjiiramuu qaba. warri dhageeffadha rakkoo qabda maaliif anan manaan deemaatiin koomantii irra barreessaa fi qurxii jechuun nyaata isin biratti nu biratti quxii baala bunaa nu biratti quxii jedhama. Isin biratti immoo qaama Amma saalaa nama biratti dhiiraati. waamtaare jecha kana hin waamtaare nama gurguddaa biratti. baadhateera. Dhagaa barreessaa fi yoo kijibate nu biratti maal jedhama akka aadaa baaleetitti akka aadaa arusiitti akka aadaa arsiititti quxii jedhama. Isin biratti immoo qaama saalaa dhiiraa jedhamu. Lakinoo aksantii keessan garagara. Dhugaadha daaru garuu na jalatti. Amma yoon ganda soddaa raqee bashoo jedhe qaanyiidha. Bashoo jechuun nu biratti imsaaloo jedhamti. Banne wallahi. Baay'oon no piinas. Silaa soddaa xinnoo jedhanii silaa xixindeessu bara akka dhiqqataa gaafa wayitii baga Wallahi bara. baganatti himte an amma adurreedhaan bashoon jedhama maaliif akka biyya keenyaatti fayyadama. Akkuma aadaa keenyaatti bashoo jedhee waamallee. Hin sobadha warri kaanuma. Isu kono amma jechuun dhuguma natti fakkaata haara koomentiin kun immoo maal jedhaaru beektaa horataa. Dhugaadha. Dhugaa jechuudha yookiin ammoo Baala bunaa isin biratti baala bunaa jettanii nu biratti maal jedhama? Quxii jedhama. Isin biratti immoo maal jedhama? Okay. Baala bunaa santu isin biratti quxii jedhama. Isin biratti yoo maal jedhama wanni sun? Isin biratti wanni jechi quxii jedhu sun maal jechuudha isin biratti? Nu biratti waan saalfiidha dhugaa dubbachuuf. Waan nama Qaama saalaa dhiiraati jedhi qaama inni. Waan saalfii jedha taate. jechuun miidhaan kabaje waan ta'eef
No, maqaa isaa Waan jedhee kun homaa kabajaa miti kun barumsaa barsiisa. Knowledge bro. What about talking? Kun barumsaa bara barsiisuu qabda waan akkana akkana. barumsa garuu ilaalla. Fakkeenyaaf ati warra soddaati. Quttii ruudanii isin jedhan amma. Fakkeenyaaf ati soddaadhaa baalirraa fuuteen dhuftaa quttii ruudanii buna moo quttii ruudanii isin jedhan. Maal akkamitti dhugamu quttii wati jetteen maal kun maal mas balamas fiduu. Qurxii. Bunni shuna cufeera amma. Qubeeraa yoo gidduu gatanu. Qubee akkamitti gidduu godhuu dandeetta amma? Quttii jedhama. Amma fakkeenyaaf lakkinoo aksantiin keessan aksantii amma fakkeenyaaf mee amma quttii jedhime. Kumattee dhugaa rabbiin shaarii. Dhiisaa bakka handi wanta namni maal meeshaa nama waa maal sanadiyam. No. Silaa waan kana baruun barbaachisaadha garuu rabbi beektaa gaafa kan dhiiraa kana uumu. Baay'ee qorata maasii gaafadha. Yaa barumsi barbaachisa. Numeerii jennee hafarsoo yoo jenne baala bunaa jennee baalli bunaa maal ta'a daash deebisee gaafii kan. Numeerii jennee hafarsoo yoo jenne baala bunaa jennee buna jennee baalli bunaa maal ta'a? Ani hin beeku silaafuu. Ingiliffaan beeku. Beelee bitaa gaafii kan. Warri beekamu. Nama guddaa wayitiin deebisin jedhaara. Innaa faddalnaa ka'ee barrabbi. Dhugaa dubbachuuf innaa faddal ilaal rabbi gaafa keenya uumu baaliyyoo ilaal akka kan shamaraa miti. Bashoo jennee amma yoo irra deddeebinee waamne rakkoon qabu kan shamaraa rabbi waamneef kophaa uume. Innanti akkam isinitti tole maqattiin. Rakkoon qabu nullee bagaa argeen ta'e yookiin ammoo bakka jedhamu bashoon naa taateetti nuu taateetti bashoon nuu taateetti garuu keenya maqaa jijjiiruun gaarii miti maaliif keenya gaafa rabbumti gaafa uumu ilaal baaliyyoo rabbi isa keenya gaafa uumu innaa faddalnaa ka'e tokkoffaa kuufiyyaa mataarra kaa'e eegduu jala kaa'e inni iyyuu kabajaan tulluurra kaa'e jechuun kabaja. Maalirra tulluu baay'ee dhaboo? Maqaa isaa kottu